beekumsa yoon jiru inni duraa diini seera shari'aa fi guddisa ilmaanii akkaataa bultii kee mirgaaf dirqama isaa osoo hambisini ifi guddatanii ijoollee guddisanii warshaa gaarii ta'uun beekaa ijoollummaani warshaa gaarii ta'uun beekaa ijoollummaani. Kan lammaffaa ammoo barumsa saayinsii kanallee barachuun dursii of qopheessi. Dursanii barachuun hedduu mi'aawaa haadha yookaan abbaa ta'uuf jireenya mijaawaa barumsuma qofaanii hundi galma ga'a. Ati yaada gaggoo kan bultii kee boruuf har'a wittifatu kan abbaa namaa ta'uuf karooraan carraa'ittu. Awwaayinsi gorsaa koottu akki gootu ati dargaggoo lafaa ol guddatu kanarra guddatee borommoo dubbatu sumaa baryaaboo kan mana keessa hojuun keessa ilmaan keessa bor kunuunfatu numa beeytaatu manaas kunuunsuun alaas kunuunsuun beekumsaan mala hin taatu. Wanni jiru hundi barumsatti haajuma har'a waa barachuun kan fayyadu suma waa barachuu kana hin sayin gowwummaa namni waa barate waa addaan baafate yoo xiqqaate haadha manaa gaarii ilmaaniif filatee ifiifis akkasuma jaartii hayaa qabdu tan beekumsaan badhaate isii hayaa beektu tan hin aarre loltee isii sin aarsine tan sin qaarsine ishee si dhiiftee alagaafitti naansine jaartii kokkofaltu tan ollaaf aalii ijoollee siitiif toltu bissii ijaan arguun garaa nama raaftu. Hayaa mana waattu tatuma waattu tan hoggaaniif gatteessu ilmii siif obaaftu takkasii filachuuf barumsuma kanaa kan carraa siif laatu. Atis dargaggeettii yaa obboleettii gaarii warshaa waan gaarii oomishu si ta'uu naaf bari. Amma dura hin heerumne atiin tuni duuburaa bor haadha ta'uun kee asumaa jammaraa deemtee man baranne deeytee teessa qe'ee dura barumsa ilmii deeytee sheeka bira yookaan kan saayinsii fagoo miisi bira deeytee man baranne yaa obboleettii duuburaa. Haati waan baratiin guddisa hin beektu ilmaan horuu qofa yookaan lafa guutuu waan guddisa jaamaa dhageesseetu hin beektu wanni isin beektu isa tokko dhaltee xiqqoo eega turte kan biraa dabaluu xiqqoo irraa dhibooyte ammas guddisuudha qaama irraa dhiitee jiinsii faatti bittee rifeensa sirreessuu ammas jala qortee istaayila kalee turte ilmaan sii dhaalchisuu daansii shaakalsiisuu nama fa'a arrabsuu aboo bar gurbaan koo dardaree xiqqumatu hafee fi umriidhaan ol tare amal lama booda mana isaa jaa'ee numaan fuusifadhaanis jala mure. Akkana jetti haati waan baranne akkami fuusifti gurbaan hin guddanne guddisni akkanaa isa beeyladaati qaama ol guddisuun isuma furdisuun silaa duddibichaaf raada isaan kanaan malti isa kun guddisa jetta atiis obboleetti ati yaa dargaggoo abbaa mucaadhaati. Kanaaf malli inni duraa haadha manaa yookiis abbaa manaa ta'uudhaaf fuuldura qophiin barbaachisu ofii kee barachuun warra barate waliin jireenya gaggeessuu ammarraa eegala yeroon sin daangeessu. Atis obboleessa ganaa konfaleessa amma duran seenne hiree bultii keessa fireendii qabaattus ganda fedhe keessa ilmaan keetiif silaa haadha sii qopheessa isiisan qopheessuun siif ilmaaniifis baay'ee barbaachisa tanaafin dubbiidhaan akkanas si joorsa. Ifa manaaf godhaa dubbiin nama aarsa wanni nan dubbadhuuf leechalloo ilmaanii jallinaan guddisuun qaceelloon guddisuun ganama yeroon sammuu daa'immanii ganama qaceeltee guddatte bor biyyaaf gumaachiti waan ittiin ol kaate silaa nuti carraa keenyaan hedduudha miidhamne haadhaaf abbaa gaarii dhabnee hiraaramnee sabumma kanaaf barumsallee dhabnee nuti waan baranne daa'imummaa keenyaan nuti sakaalamne gaafa namni baratu ijoolleen hambaati ani tiiksee horiiti ammas jaldeessaati yeroo tokko soletti gaafa biraammoo paartii qalameeti tanaan na hiraarsee gaafa daa'imaati gabroonfameen ture naaf hubadhaa marti. Ayyaa abbaa koo atis yaa harmee maaluma koloniin akkana ani gabroonfame hiyyummaa sammuu tan qaamaa hundinuu wal yaameen ani ukkaanfame ati yaa abbaa koo silaa badiin qabdu dhaalmee annaaf dhaatte wanta ifii qabdu tanaaf ati obboleessa mee ati filadhu haadha manaa kana dursii qopheeffadhu meedaaliyaa qaalii guddisaan argadhu eegaa namni guddisaan madaalama ilmi har'a dhalte siif ta'uuf imaama hireen ta'e ganama ta'a biyyammuma ilmi har'a dhalte siif ta'uuf doktora wallaansaa biyyaaf waagumaa keessillee gammachiisa bagaan dhala jechuun hedduudha si boonsa fitti laafina bo'aati dargaggeessa rabbiin milkeessa galatooma. YouTube channel jedhu subscribe naa godhuu hin dagatinaa isiniin jechaa sagantaa bareedaa biraatiin hanga deemu
Hordoftoota Oliiqaa YouTube channel irra sagantaa bareedaa san qabadhee isinii dhufee isin jira. Isarratti daawwachuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha. Chaanala kiyya haaraa kana subscribe fi share godhuun dagatinaa isiniin jedhee kan isinit dhaammatu obboleessa keessan Oliiqaa Lammiitii waan hordoftaniif na faana turtaniif 202 isin jecha. Sagantaan itti aanu sagantaa bareedaa qophii bashannanaatii fi qoosaawwan baay'ee walaloo fi waan garagaraa argachuu barbaannaan chaanala kiyya kana dura subscribe naa godhaadhaa. Baay'een isin jaaladhaa, ulfaadhaa. Haga jiraachuu qabdan oluu naa jiraadhaan isin jedhaa. Galatooma, ulfaadhaa, isinin jaaladha.